Hayyena shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeenaa galatu. Egaan kunoo guyyaa har'aa kanas immoo wanta isin fayyadaa isin gargaara jedheeti yaade wanta ajaa'ibaadha jechuudha kan guyyaa har'aa kana isiniif qabadheeti dhufe har'aan kana kan inni waliin ilaallu. Egaan kuni akka dhaamsaattis akka gorsaattis jechuudha viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kuni maalla yoo jettanii obboleettiin durbaa kiyyatee tokko biyya fagoorraa bilbilteetu namoota na hordofan keessaa ishee tokko turte jechuudha. Obboleettiin kiyya kunis egaa akka bilbiltee natti himteetti mudannoo ni qabdi jechuudha. Mudannoon ishee kunis immoo hiriyaa dhiiraa yennaa qabdu turteetti egaa suuraalee fi viidiyoolee garaagaraa hin barbaachisne waliif ergaa turan jechuudha. Baay'een keessan egaa jaalala keessa baatanii wanta gootan hin beektan ta'uu ni malata. Hunda keessan jechuutii hin danda'u garuu namoonni tokko tokko wantoota hin barbaachisne tokko yennaa isaan waliif ergan ni jira jechuudha hordoftoota tiyya. Kana na taraddaatu jedheetii yaada. Egaan yennaa suuraalee hin barbaachisne kana waliif ergan keessatti jaalala waan ta'eef yegguu sana hin beekanii garuu namni akka dingataa wal loluu ni malata. Wantoota garaagaraa irratti walii galteen dhibuu ni malata. Sanarratti gaa ergi gaggarabba'anii namoonni tarkaanfii garaagaraa walirratti fudhachuun ni malata jiraachuu ni malata. Egaani suuraalee garaagaraa fi viidiyoolee garaagaraa walii ergan kana yennaa namoonni kun gargar ba'an gidduutti yennaa uumamu lolli ergi uumame ittiin wal qaanessuu fi ittiin wal loluun ni jira jechuudha. Kanaaf isin wanti isin gootanii ergi viidiyoo kana ilaaltanii booda of eeggannoo barbaachisaa ta'e akkasiin godhattaniifan isiniif dabarsuudhaaf dhufe jechuudha. Dhaamsa obbolummaadha kuni. Egaani akkamittiin nu miidha namni yoo jettanii yaaddu ta'e kuno applicationii wayitu jira jechuudha hordoftootiyya. Applicationin kunis immoo maqaan isaa Disk Diggerii kan jedhamudha. Play Store keessattis ni argama. Play Store alatti illee ni argama jechuudha. Kun inni addanatti agartan kun oriijinaala isaati. Kana liinkii isaa isiniif kaa'eetiin jira. Galtanii illee buufachuu ni dandeessu kanneen barbaadanii. Gariin ammoo Play Store keessa seentanii kunoo Disk Digger jettanii barreessanii argachuu ni dandeessu. Disk Digger Photo Recovery kan jettu kana Play Store keessatti jechuudha kan inni argamu. Egaan daawwattoota tiyyaa akkuma isinitti himuuf yaalaatii jiru namoonni yennaa tarkaanfii garaagaraa walirratti fudhatanii akkasumas illee immoo suuraalee badan kanaan durallee hin barbaachisan jedhanii kan isaan yaadanii bilbila isaanii irraa dileetii godhanii karaa isaan ittiin deeffatanii argatanii siistemii inni hangafaaf inni cimaa kunoo appilikeeshinii kanadha jechuudha. Namni kamiyyuu appilikeeshinii kanatti fayyadameetu jechuudha bilbila isaarraa kan inni suuraalee badee deeffachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraanis immoo ni jira jechuudha. Baay'een keessan yeroo baay'ee gaafina gaafatanii turtanii suuraa bilbila koo irraa badee fi viidiyoo bilbila koo irraa badee akkamittan deebisee argachuu danda'a kanneen naan jettanii fi kunoo siistamichi isa kanadha. Guyyaa irraa kana namoota lamaa fi deebii kennuufan dhufe jechuudha. Namoota lama naan isin jedhu kanneen suuraa isin jalaa bade dileetii kan gootan tokko deebisanii argachuu yoo barbaadanii siistamii isaa isinitti agarsiisuudhaaf dhufe kanneen immoo guutuutti bilbila keessan irraa iccitiin kuni bornaqaanes jettanii kan yaaddan yoo jiraate akkaataa itti yeroo dhumaadhaaf dileetii gochuutii dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf egaa appilikeeshiniin kun isin barbaachisti kun akkuma agartanii Disk Diggerii kan jedhamtu kuni baay'ee tokko salphoodha jechuudha. Iddoon ishee illee baay'ee tokko xiqqoodha. Iddoo isin jalaa hin qabattu hanga suuraa tokkooti jechuudha. Egaani appilikeeshiniin kun gaafas keessa seentanii waan hojii guddaa hojjettu hin fakkaattu garuu wanta baay'eedha jechuudha kan isheen hojjettu. Kunoo akkuma agartanii iddoo kanarratti gosa lamaanii jechuudha appilikeeshiniin kun kan inni hojjetu full scan root required kan jedhu kana iddoo kanarratti warra root access qabanii wantoota garaagaraa kanneen akka dookumentii viidiyoolee garaagaraa itti dabaleetu jechuudha kan inni recovery isaan gochisiisuu danda'u. Kanneen root access hin qabne kunoo akka bilbila kana ammoo kunoo Start Basic Photo Scan kan jettu kana cuquudhaan suuraa keessan isin jalaatii badee yookiin viidiyoolee badee as keessaatii deeffachuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota. Egaan warri root access qaban kuni akaroota garaagaraa jechuudha. Root access kana gaa namoonni sirriitti itti fayyadamuutii beekanii wantoota baay'eedhaaf itti fayyadamu jechuudha. Root access waa'ee rootii kanarratti illee yeroo garaagaraa deebinee haasa'uu ni dandeenya jechuudha hordoftoota. Egaan kun guyyaa irraa kana gaa isan keefan isinitti agarsiisa. Namoonni wantoota hin taane waliif ergaa turtanii bilbila keessan irraa qabdanii bortiin qaana'uu ni maltu waan ta'eef guututti karaa isin dileetii ittiin gootanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf salphaamatti dileetii gochuudhaaf egaa guututti isin amma fakkeenyaaf gaalarii keessan keessaa yookiin faayil manaajarii keessan keessaa yennaa footoo stee viidiyoo garaagaraa dileetii gootanii
wanta dileetii ta'ee isinitti fakkaata malee dileetii hin taane jechuudha. Faayilli suni guutummaa guututti egaa dileetii akka inni ta'eef hin taane illee as keessa seentanii arguu ni dandeessu. Kunoo as keessa innaa seentanii kunoo start basic photo scan kan jettu kana jira. Ishee kana innaa cuqaastanii kunoo iddoo kanarratti akkuma agartan egaa suuraalee garaagaraa kanaan dura dileetii gootanii as keessa seenuudhaan isiniif fida jechuudha. Kunoo amma akkuma agartanii suuraalee kana dileetii godheetiin ture jechuudha. Kan inni taayimbinaalii garaagaraa ittiin hojjedhedha. Dileetii godheetiin ture garuu as keessa jira jechuudha. Egaa ni amma fakkeenyaaf suuraan addana irratti agartan kuni yoo bor wanta na qaanessuudha jedhee yoon yaaddee wanta hin barbaachisne jedhee yoon yaade jechuudha. Guutummaa guututti dileetii gochuutiin qaba. Dileetii gochuudhaaf immoo wanti hin gochuutii qabu kunoo al tokkootii fi suuraa sanarratti kunoo akka kanaatti irratti cuqaastu jechuudha. Yookiin ammoo wanti isin gootanii hunduma isaa jechuudha. Al takkaa argaan takkaa hunda isaa dileetii gochuu ni dandeessu. Kana gochuu fi wanti isin gootanii kunoo iddoo kanarratti mallattoon tuqaan sadii ni jirti jechuudha. Mallattoon tuqaa sadii waan jirtuu fi ishee kana cuqaasuudhaan select all kan jettu jirti ishee kana jechuudha. Select all kana filattu saniin booda amma suuraa addanarraa qabdan hunda isaa diraagii gootanii jirtu jechuudha. Kana jechuun hunda isaayyuu balleessuuf qophooftanii jirtu. Ammas deebitanii tuqsadee kana gubbaa kanarra ni jirti. Ishee kana cuqaasuudhaani ammas filannoo isiniif kenna. Filannoo isiniif kennu keessaa kunoo delete permanently kan jettu kana jechuudha. Kunoo yeroo dhumaadhaaf dileetii gochuu fi ishee kanatti fayyadamtu jechuudha. Amma hunda isaa dileetii gochuu hin barbaadu waan ta'eef isin garuu bifa kanaatiin dileetii godhattu yoo barbaadan jechuudha. Kunoo unselect godheen jira. Amma suuraalee kana ja'aan jechuudha. Kana suuraalee kana ja'aan 8 ishee al takkaa dileetii gochuudhaaf wanti hin gochuu qabu. Ammas gara tuqaa sadan kana nan dhufa. Saniin booda delete permanently kan jettu ishee kana cuqaasa jechuudha. Guutummaa guututti eenyullee bilbila koo irra barbaade arguu hin danda'u jechuudha. Kunoo akkuma agartanii to delete any ATM in the list please tap the clean okay jedha. Ammas okay innaas hin jettanii kunoo gaa xiqqoo isheen hedduu bilbila keessanirraa guutummaa guututti isiniif bada jechuudha hordoftoota diyya. Inni kan biraan immoo deebii inni kan biraan jechuudha. Namoonni suuraa koo akkamitti handeeffadha jettanii yaaddanis immoo kunoo karaama kanadha jechuudha. Kan isin suuraa isin jalaa bade viidiyoo isin jalaa bade deeffattanii kunoo appilikeeshinii makana keessa seentaniitu jechuudha. Egaan wanti isin gochuutii qabdanii kunoo as keessa akka seentanii suuraa isin jalaa bade kanaan dura ni beektu waan ta'eef as keessa seenuudhaani kunoo ishee kanarraa tokko tokkoo fi itti cuqaastu jechuudha. Kunoo akkuma agartan itti cuqaastu. Saniin booda wanti isin gootanii akka tuqsadee kana cuqaastaniini recover kan jettu jirti jechuudha. Recovery kana cuqaastu jechuudha. Recovery kana al tokkootiif innaa isin cuqaastanii kunoo faayila isa gidduu jiru kana save file to custom location kan jettu jirti. Ishee kana cuqaasuudhaani gara kana erginni isin fide faayil manaajarii keessan isiniif baasa. Bifa kanaatti waan ta'eef isin wanti isin gootanii as keessaa faayila barbaadan jala kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyumaaf waan ta'eef as jala calluma jedhee nan kaa'a. Kunoo telegiraamii kana jala akkan kaa'een okay jedhee tan ba'a jechuudha. Okay nan jedha. Amma salphaamatti sekeendii gidduutti recovery naaf godha jechuudha. Kunoo akkuma agartanii gubbaa kanarraa faayilaa ni barbaade recovery ta'ee jira jechuudha. Amma yoon gara gaalarii kootii deemeen dhaqee isinitti agarsiise suuraan kun naaf deebeen argadha jechuudha. Bifa kanaatiin suuraa isin jalaa bade dileetii godhattu please dhaamsa guyyaa har'aa kan hin qabadhee isiniif dhufe immoo hundumti keessaniyyuu kanneen wanta hin taane ijoollee durbaa irratti hojjettan warra dhiiraa taatanii of eeggannoo godhaa wanta isin fayyadu hin qabu. Warreen durbaas immoo qaama saalaa keessanis ta'e wanta kamiyyuu hin barbaachisne jechuudha. Wanta fokkisaas ta'e wanta kamiyyuu jaalalaan mo'amtanii ennaa jirtanitti wanta hin taane waliif hin erginaan jedha. Yoo gochaa jiraatanii hunda keessanis osoo hin taane wanti hin taane ennaa ergamu wanta gadhee fida jechuudha dhumarratti. Kanaaf of eeggannoo godhaa jedheetii yaada. Egaan dhaamsi koo inni dhumaa immoo kunoo as keessa seenuudhaanis immoo dileetii godhachuu ni dandeessu. Wipe free space kan jedhu kana cuqaasuudhaani free space argachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo start swiping free space kan jettu kana cuqaasuudhaan kunoo dileetii gochuu ni danda'ama jechuudha. Kana cuqaasuudhaan al tokko jechuudha. Egaan salphaamatti viidiyoo kanarraa akkasiin xiqqaatu malee waan guddaa barattanii nan yaada gaa hordoftoota tiyya. Egaan viidiyoo kana waliif sheerii godhaa laayikii godhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya. Egaan kanneen footoo keessan isin jalaa bade deeffachuu barbaadanis ta'e wanta hin barbaachisne bilbila keessan irraa kan qabdanni bifa kanaatiin egaa
dileetii gochuu dandeessu jechuudha hordoftoota tiyyaa. Kanaaf guyyaa irraa kana isa kanadha jechuudha kan isiniif qabadhee dhufe waan viidiyoo kana daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha sa'a muraasa booda immoo viidiyoo ajaa'ibaa kabiraadha jechuudha kan isiniif gadhiisu. Ammas nagaan naaf tura, isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Ciao.